Haati koosii ishee nan godha jettee jabbiin kunii walitti qabaan isaa 63 kan ta'utu fidamuutu irra jira ture. Inni lammaffaan immoo ilma dhiiraa dhala argachuutii yoo barbaadde abbaa manaa koo gootee yoo naa kennite qofaadha kanati argachuu dandeessu ittiin jette. Haati koosii wanta kunii maal akka ta'e baay'ee waan hin galleef ture. Jaartiin kuni garuu mucichi kuni akkuma dhalateenii fiddee sirna gaa'elaa kakuunaaf goota ittiin jettee haadha kootti himte. Haati koosii osumaa wanta kunii hin galleefi gara mana isheetti galte. Akkasumas immoo ni ulfoofte. Haati koosii wanta jedhameen sodaattee akkuma deesseenii kiiloomeetira 400 ol Taanzaaniyaa iddoo jedhamu iddoo caakkaa sanaa deemte. Garuu iddoo sana yeroo geessu wanti tokkotu mudate. Akka yeroo duraa guyyaa 7 caakkaa keessaa akka turtuufi miti kan ishee gaafatamte. Sirii wanti haaraan yeroo isheen achi geessu xonqaa'onni bebeekamoon warri hin jiru jedhamanii hundinuu iddoo garaa garaatii irraa walitti qabamanii sirna cidhaaf eegaa turan. Eeyyani haati koosii akka isheen dhaqxu sirriitti ni beeku. Kana yaadatti qabadhaa. Daa'imaa guyyaa tokkoo fi dubartii umrii 60 wajjin sirna gaa'elaa raawwachuudhaaf jedhu. Warri hin jiru jedhamiis xonqaa'onni bebeekamoon iddoo argamanitti Ugaandaa keessatti xonqaa'ii beekamtuu jaartii umurii waggaa 60 fi daa'ima ganaa guyyaa tokko dhalatee wajjiniin sirna gaa'elaa godhaniif. Akka haati koo natti himtes yeroo kanatti guyyaa kanatti ture. Jaartiin umurii 60 xonqaa'ii beekamtuu kan taate hafuura ishee irra jiru gara kootti kan dabarsite. Sargiin sunis guyyaa baay'eef erga ture xumuramee booda haadha kootti waan tokko itti himan. Daa'imni kunii kan keenya. Kana booddee namni kunii hafuura dukkanaa fi xonqaa'ii keenyaadha. Daa'ima kanaa harma hoosisuun sirra hin jiru jedhanii haadha kootti himan. Sababni isaas already inni nama gaa'ela qabudha, nama haadha manaa fuudheedha waan ta'eef harma hin hoosisin jedhanii haadha kootti jabeessaniitti himan. Haati koos yeroodhaa fi salphifteetuma laalte. Waan kana malee waan gadi fageessiteeti hubatte hin qabdu. Sababni isaas jara kana irraa yoon adda ba'ee harma akka hoosiftuu fi waan beektuuf. Garuu gara manaattis yoo galtuu abbaan koos wanta isheen keessaa galtee adda baasee hin beeku. Yeroo muraasa fi baddee akka deebite qofaadha kan inni beeku. Ergasiis akkuma haadhota baay'een godhanitti uffataan ergaa daa'ima martee booda harma hoosifte. Yeroo kanatti garuu gadi baatee yeroo deebitutti wanti haaraatu jira. Innis bofa guddaa tokkotu morma mucichaatti marameetii taa'ee jira. Sababa bofa kanaafis baay'ee rifattee iyyiteetii turte haati koo. Namoonnis walitti qabamanii wanta ta'ee bifa isaaniitiin ija isaaniitiin argan. Hojii xonqolaa akka qabdus baay'een beekan. Sababa kanaafis hanga ji'a 3tti haati koos natti dhiyaachuu hin dandeenye ture. Hanga ji'a 3ttis harma tokko iyyuu otoo nan hoosisinan ture. Sababni isaas guyyaa hundumaa bofni guddaan kunii na marsee cina kiyya taa'ee waan turuufi. Sababa kanaafis haati koo bofa kanaa wajjin akka lakkuu dhalteetti ture. Namoonni baay'ee kan lakkaa'an kan yaadanis. Namoonni hundinuus wanta kana irratti baay'ee haasa'uu fi odeessuutii jalqaban. Haati koo garuu abadan ani mucaa koo duwwaan da'e malee bofa hin deenye jetteetii hin mormiti. Ji'a 3 booddee garuu wanti alaa haasa'amuu fi wanti mana keessatti ta'aa jiru hundumtuu haaraa waan ta'eef
Kanas abbaan koo baachuu waan dadhabeef abbaan koo ijoollee isaa durbootaa 6 qabateetu manaa ba'e. Wanti kunis immoo haadha koo fi baay'ee wanta ulfaataa ture. Haati koos akka nama maraatee akka nama sammuu dhabeetti taatee mana keessa kophaa ishii jiraachuutii jalqabde. Kanaafis ani ijoollummaa koorraa haadha kootti hin siqne. Hanga waggaa 3 haadha koo wajjinii walitti dhufeenya tokko illee hin qabun ture. Sababni isaa haati koo akka nama maraatee kophaa ishee mana keessa teessii ture. Irra darbaanii anaan kan na guddisee obboleessa ishee isa xiqqaa yookaanii fi eechuma kootu anaan na guddise. Eechumni koos alkoolii baay'ee fayyadamaa ture. Anaafis ni fida. Akka haati koo natti himtettis yeroo ani ji'a 3 gahee abbaan koo manaa ba'etti bofni sunis akka manaa ba'e natti himte. Kanaafis namoonni tokko illee mana keenyaa hin dhufan. Namoonni naannoos mana sanaa bofa guddaa achi jira jedhanii namoonni baay'een waa'ee keenyaa ni haasa'u turan. Waggaa 3 hanga 4 gidduu yeroon turetti garuu guyyaa tokko balbalatu rukutame. Akkuma rukutameenis eechumni koo fiigee balbala yeroo banutti poolisiin dhufanii itti dhukaasuu eegalan. Haa ta'u garuu dhukaasni isaanii akka haaraa wayitii ture. Yeroo dhiigni isaa keessaa yaa'us ani iddoo sana taa'ee ilaalaa ture. Xiqqoos turanii ammas iddoo biraatiin itti dhukaasan. Ammas iddoo sanaa dhiigni keessaa yaa'utii jalqabe. Yeroo 5 iddoo garagaraatti ergetti dhukaasanii booddee osoon ani ilaaluu dhiigni keessaa yaa'uutii eegale. Eechumni koos kanaan ni du'e. Kunis hanga sa'aatii 2tti kan ta'u eechuma koo sagalee gaddaa fi sagalee wawwannaa dhageessisaa otoo isaanitti dhukaasanii rakkinnaa fi dhiphina guddaa tokko keessa taa'ee kanaan hin du'e. Garuu ani of wallaalee lafan dha'e. Yeroon ganama sanaa ka'uu garuu namoonni baay'een walitti raawwatamee ilaalaa turan. Anis waan tokko qalbeeffadhe. Yeroo sanaa jalqabee ani nama biraan ta'e. Nan jijjiirame. Keessa kootti sirumaa wanti namummaa ta'ee ana keessaa ba'e. Boo'uu, kolfuu, wanti kan namaa ta'e hundumtuu keessa kootii ba'ee sokke. Nan yaadadha sa'aatii 24 guutuu wanti yeroo sanatti na gammachiisu ajjeesuu, maraachuu, asaqaayya'uu fi wanta kana garagaraa kanatu natti tola. Isaan kanneen nutis na gammachiisa. Yeroo nama ajjeesu, yeroo nama rakkisu, yeroo rakkinaan nama rukutu natti tola. Yeroo kanas kana ni gammadu. Wanti kun kan naa galuu ergan gara gooftaa dhufee booddeedha. Wanta kana irraatii ergan gara gooftaa dhufee iyyuu dafee gadi nan dhiisuu hin dandeenye. Sababni isaa wanti yeroo sanaa eechuma koo irratti ta'ee baay'ee wanta guddaa fi wanta suukanneessaa waan ta'eef. Gaa'ilatti ergan galee ture haadha manaa koo fi akka abbaa manaa ta'uu gaafan dadhabu. Yeroo kana gooftaan Yesuus wanta narra jiruu fi maaliif akkan abbaa manaa ta'uutii dadhabee gaaf tokko natti mul'ise. Ani yeroon gaa'ilatti seenee umriin koo waggaa 36 ture. Baay'ees ture tanan gaa'ila kanan dhaabbadhe. Kanaafis guyyaa tokko ofan wallaale. Yeroo kanas dubartii jaartii duraan waadaa gaa'ilaa wajjiniin godhanne biratti fedhiin kiyya akka awwaalame Yuusifar seexanichi fedhii kiyya kophaatti akka inni awwaale nan arge. Kanaafis ani kophaa kootti fedha tokko iyyuu hin qabu. Gara kaanitti yommuun isin geessu yeroo sanatti echumni koo gaafa awwaalamu poolisiin sunii gara haadha kootii dhufanii maaliif akka goonee beektaa? Sababa isaa mucaa kanaa birattis obboleessa kee ajjeesneef yaadattaa hin beektaa jedhaniin. Sababni isaa mucaan kun kan keenyaadha.
ammas mucaa kanaa dabarsitee nuuf hin kennitu taanaan jireenyi kee adagaa irra jira ittiin jedhanii as faraarra'anii sodaachisanii biraa deeman. Haati koosii torbee tokko booddee wanti gootu harkaa badee waan tureefi xonqaa'ota naannoo sana jiran bira nageessite. Xonqaa'onni kunis iddoo reeffi nama du'ee keessaa kan kaa'anii guyyaa 3 fi natti cufanii reeffa nama du'ee lafa dukkanaa keessa na tursiisan. Xonqaa'onni kunniin gaafa namni du'ee nama awwaalan kakuudhaa fi waadaa isaaniitii fi nama du'ee iddoo awwaalaa iddoo dukkanaa tokko keessa kaa'anii akkasumas anaa guyyaa 3 fi reeffa sana faana na tursiisan. Yaadatti qabadhaa, daa'ima waggaa 3 humna guddaa keessa jiru haati koos nagantee dabarsitee na kennite. Isaanis guyyaa 3 fi lafa dukkanaa nyaataa fi dhugaatii tokko malee achi keessa na tursiisan. Ilaalaa, iddoo kanatti ganamuu fi lolli hangamii keessa kootti, xilaachaan hangamii keessa kootti akka biqilus isa kana garuu kan qopheesse ofii isaatii seexana daabiloosidha. Iddoo dukkanaa kanatti wanta ture akkas hafuurota hamoota baay'ee akkasumas Yuusifar dhufanii na haasofsiisuu turan. Bofni yeroo durii haati koo natti himtee bofa guddaan sunis sa'aatii sanatti ture dhufee gara qaama kootii keessa kan inni seene. Kunis addunyaa hafuuraatti keessatti miti kan narratti na keessa seenee ture. Osumaan ija kiyyaan ilaalu akkasumatti foon kootiin otoo hin jiru bofni guddaan dhufeetii qaama koo keessa lixe. Yeroo sanaa jalqabee hamma addunyaa hafuuraa keessa turetti bofti sunii keessa kootti yeroo sosocha'u akkasumas yeroo tokko tokko darbee osoo inni na keessaa dubbatu natti dhaga'ama nan argas. Yeroo sanas hafuurri hamaan bofa sanatti qayyaramee keessa koo akka seenee nan beeka. Waggaa 24 guutuu hanga guyyaa gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufuutti rakkina guddaa dabarsee tasumayyuu yoomiyyuu dagachuu hin danda'u. Yeroo jireenyi kootti keessatti guyyaa tokko iyyuu waa'ee kootiif gammadee hin beeku. Hanga yeroo sanaa ture seexanni kanii yaada isaanirra godhatee na abboomaa kan inni ture. Dhaggeeffadhaa, seexanni karaan inni ittiin nama xaxaxaru yookaan fi bulchaa isaa jalatti harka isaa jalatti nama galfatu wanta ulfaataa fi rakkinnaa keessa nama kaa'a. Ani sa'aatii sanatti yeroo nyaadhu gammachuu hin qabu. Jireenya koottis gammachuu gonkumayyuu hin qabu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela isaa Yohannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti akkas jedhe. Hattuun waa biraatiif hin dhuftu. Hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf dhufti. Ani garuu hoolonni koo jireenya haa qabaataniif irraa hafaas haa qabaataniif anan dhufe jedhe. Seexanni yeroo kamiyyuu kennuuf osoo hin taane nama balleessuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, qaluudhaaf Yuusifar kan inni dhufe. Kanaafis umurii ijoollummaa koo kanaanii alkoolii garagaraa fayyadamuutiin eegale. Sababni isaas yaaddoo fi dhukkubaa koo hundumaa kanarraa sa'aatii sanatti kan na boqachiisu, kan yaaddoo koo san na dagachiisu alkoolii yeroon fayyadamu waan ta'eef. Kunis karaa ittiin daabiloos nama hidhu, xiiqii dhiifama gochuu diduu, jibba, cubbuu, namoota akkanaa akka salphaatti harka daabiloos keessa, harka seexanaa keessa galuutii danda'u. Dhiifama kan namaaf hin goone, garaa jibbaan guute, inaaffaa kallattii garaagaraatiin cubbuudhaan akka salphaatti jireenya namaa argachuutii danda'a. Kanaafis namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa amanan bilisa ba'uunii kan isaan barbaachisu. Dhuga ba'umsi kun ammas itti fufa. Obboleonni haaraa taatanii subscribe godhaa. Qophiin kunis amma dhumaatti simbira akka ga'uuf yoo barbaadan yoo subscribe gootanii yeroo itti ani gadhiisutti simbira ga'a. Laayikis gootanii namoota bira akka godhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa. Yeroon ganamas
ከኡሲ ገሩ ነሞኒ ባየን ወልት ያዳነኝና አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው ጨለማዬን አስወግዶ ያበራልኝን አውቃለሁ ሙሉ ሰው ነኝ ከእንግዲህስ ስከተለው እኖራለሁ ብርሃኔና መድኃኒቴ ፊት ለፊቴ ቆሞ አየሁት ፍቅሩ ማርኮኝ በመቅደሱ ሰገድኩለት አመለክኩት ላመስግነው 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 ፍቅሩማ ያልቅነው ላመስግነው 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 ፍቅሩማ ያልቅነው ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና